فيديو هرا كتير من جرا فيديو هرا ما له كتير من ما كتير عندنا في كتير كبير جرد دوخان وكتتف هدو تكلمني والقام دوخا سنجن درا بغنا غان بركات رفتي سنجن بربادا اسمان جولا نافي اسيت ما تمودت يرو كدير غرا كاد ما سو مالتي غرغر دوتن دني ركون اسان جدو ما كان عندي لا ليش هدو تتفي كبجمتو تكيا كبير نافي كتي غير دوخا وكن غرا خاطر إيمانو نسا مالتو غرا سيس كني دولو ما لا لك هدو تكبجمتو تكيا ترجعتوا أكم نجيسني في أكيسني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتوا نجيسني في أكيسني الحمد لله أنا لين أجرا رمضان مع الفكاتة أكم جدول ساجرتن رمضان الران كين جرا والله الحمد لله رب العالمين هري جيدم تكفى يا الله والله العظيم رمضان برنا أنا والله العظيم هم بيجو كم باي تكون ما تطلع دافي فيجي دافي نورا جلو ساعتين ما باي نتدقى ما جرا maaliif hojjetta wallahi lazim baay'ee namatti dhagama nagaan hagalu jennaa wanni biraa wanni jiru rabbiin ana ahdi kenna wajjin sana guutuu ittiin hadeebisu isin jecha asumaan jechuudha kadir naafi gatee gara Qatar imalee jira jechuudha maaliif gara Qatar dhufee sababni gara Qatar dhufee maal inni asirra maal hubachuu qabna obboleeyyan kiyyaa nuti dubartoonni jechuudha yeroo bultii ijaarannu waan jidduu keenya wada waa gadi dhaabu waa itti jiraachuu waan san gad dhaabachuuf immoo kaani rabbii kaani immoo namas ta'uu danda'a jechuun kennaa rabbiiti hundumtuu waan rabbiin sii kenne malee ofiin godhachuu hin dandeettu jechuudha. Dubartiin takka abbaan manaa ishee yeroo keessattuu biyya keenya san keessatti gatee yeroo gara biyya biraa imalutti baay'ee tokko itti dhagama jechuudha. Otoo ofii isiitii deemte irra filatti. Dhugaa rabbi dubbachuuf mee isinumtuu bakka bu'aaf ilaala. Abbaan manaa kee biyya keessatti gattee deemurraa otoo ati biyya ambaa deemtee dalaydee irra sitti mijata jechuudha. Naafin immoo naafillee akkasuma deemtee nama afaan beekuu nama mootu amala qabeettidha jechuudha. Isaan lachuu duraan Saawudii keessa akka turan ni beektanii erga biyyatti galan immoo bubbul turan waggaa lama ta'etti hin beeku wallaahi lazii. Garuu ijoolleen kun yeroo duraatiif jaalala hamaa keessa turan jechuudha. Yeroo Saawudii jiranis ta'e yeroo Saawudii irraa gara biyyaatti imalanis biyya keessa jiraatanis jaalalaan jiraachaa jiran jechuudha. Garuu immoo asirratti maal isiniif fakkaata obboleen kiyyaa namni jiraa miti namni walitti sheexaanamu jira. Ijoolleen kun immoo hedduu walitti kan bu'aa turan sababa namaatiin gidduun isaanii kan burjaaja'aa ture jechuudha. Kanarra maal barbaanniree namoota gaa'ela tokko erga jaalatanii booda nama tokko jidduu keessa hin seensiseenaa jechuudha. Maaliif yoo jettan kadir biyya kana keessatti illee Qatar keessatti illee nama afaan beeku gara uffata gurguraa uffata aadaa gurguraa amala qabeessa garuu namni lolu tokko hin jiraa miti bultii keessattii fi hojii irratti garaagarummaa qaba ilmi namaa kun jechuudha. Kadir immoo nama gaariidha garuu namoonni tokko tarii kadiriif naafi gara jireenya isaanii guutuu akka addaan baanittis ilaaluu danda'u garuu ilmi namaa tokko yeroo biyyaa ba'u yeroo gargar deemu otoo jireenya isaanii gonkumatti diiguu odoo hin taane dalagachuuf namni akkuma dura dalagadhe jedhe san ammallee dalagadhe jedhe imala isaa gara Qatar taasise jechuudha. Maaliif hiree kunillee kan ta'eef hojiidha hundinuu jechuudha. Tarii isii kanallee gara fuulduraaf waamachuu danda'a. Isin jettee jirtu jechuudha. Ani fira qabaan obboleeyyan qabaan abbaa qabaan abbaa haadha qaba jettee garuu immoo bootaan abbaa manaa garaagarummaa qaba. Abbaa manaatii fi maatiin ofii garaagarummaa qaban. Dubartiin takka erga maatii ofii biraa gadi baate bakki isin itti bareeddu yeroo kamuu yeroo hundumaa abbaa manaa isee wajjin jechuudha. Abbaa manaa isee wajjin dubartiin hin bareeddi. Inshaallah asumaan naafidhaan wanni jechuu barbaannu abshirii. Inshaallah tillee dhufuuf jirta. Asirratti immoo jabina walii hawwuun wal jajjabeessuun homa aadaa keenya ta'e jechuudha. Aadaa keenya keessattis wal jabeeffachuun homa jiru jechuudha. Namoonni akkanaa biyya keessa jiraatanii abbaa manaa keessan biraa socho'uu, abbaan manaa keessan isin biraa socho'uu hedduutu waan hedduutu jira jechuudha. Maaliif kun homa jiru nuti namoonni nama jaalate gatee deemaatii ofillee akkasuma jechuudha. Warroonni maatii biraa ba'an warroonni abbaa manaa isaanii biraa yookiin ilmoo isaanii gatanii ba'an hedduutu jira jechuudha. As keessatti maal jechuu dubbachuun barbaade erga gaa'ela ijaartanii ilma godhachuun dirqama keessa kaani kan namaa kennu rabbi namoonni tokko immoo karaa adda addaatiin ilma waggaa yeroo dabarfannaa waggaa kana waggaa lamaan kanatu jechuun taanetti
ilmoo argachuun faayidaa keenya qaba, faayidaa guddaa qaba. Ilmoo argattee irratti hoo dalagatte wallaahi waan guddaadha jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf sirriidhaan ni gaddama, baay'ee namatti dhagama. Naaf fuula isiitirraa beeksisa jechuudha. Maal ga'uu jettanii hanga hamaa akka gammaddu, hanga bakka yeroo isa wajjin jirtuuf yeroo ko'aa jirtu ni ulfaata obboleeyyan kiyya. Kanaafuu jechuudha otoo kiyyaa yeroo jirtan kanatti yeroo humna qabdan kanatti yeroo biyya ambaa jirtan kanatti fakkeessattuu ijoolleen biyya ambaa keessatti namaan walitti jaartaaf jaartii isaanii walitti dabalamanii jiraatan jireenya biyya isaan dhiifama waa godhachuutu dirqama jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen kun biyya keessa turanii otoo mana tokko kan qabaatan yookiin waan tokko kan qabaatan ta'e biyya keenya keessattuu ijoolleen Finfinnee keessa jiraatan ibidda jechuudha. Finfinnee keessa jiraachuun fakkeenyaaf wanni hundi qaaliidha jechuudha. Wanni hundi namoonni yookiin firachi keessaa qabaachuu yookiin obboleeyyan yookiin obboleettii keessa qabaatan jiraachuu danda'u. Finfinnee keessa jiraachuu jechuun jiru ibiddaati. Maaliif jettee wanni hundi qaaliidha jechuudha. Ijoolleen kun lamaan immoo Finfinnee keessa jiraataa turan jechuudha. Maaliif hiree kan kana ta'eef otoo jireenya isaanii gara Adaamattis ta'ee gara Hararittis ta'ee Hararillee garuu akkasuma jechaa jiran wallaahi ani hin beeku garuu yeroo akka namarra dhagahutti wanni hundi biyya keenya keessatti garuu kasi jeesumaa inni asirratti ambiiroodha jechuudha. Ambiiroon dhibbumaa dhibbate si jeessa. Otoo ambiiroo tokko qabaatteeti bar waan nyaattee dhugdu dhabdee biyyaan baatu. Otoo mana keessa galtu qabaatte. Maal firee amma kana macheessu biyya keenya keessatti ambiiroodha. Mucaa ho'iitu maal jedhe? Isinitti fakkaata yeroo biyya gaafa lafa san keessaa baatee as doohaa seennee hojjumaan seennee ijoollee shammoo jaha ta'anii hojjeen seenne. Yaa Rabbi kiyyaa jette biyya sanatti nan deebisinii jette. Mir jette jechuudha. Mir jette dhugaa Rabbi. Maaliif akkas jechuu dandeette? Haalli biyya keenyaa baay'ee ulfaata jechuudha. Haalli biyya keenyaa baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata jechuudha jireenyi biyya keenyaa. Jireenyi biyya keenya nyaataaf dhugaatii utuu hin taane kasijjiisu ambiiroo keessattuu lafa kataa magaalaa keessa namni jiraatu baay'ee du'aadha jechuudha. Kasijjiisu jiru ibiddaa jiraata jechuudha. Wallaahi waan hedduudha. Kanaaf jechuudha nuti wanni gochuu qabnu hamma humna qabnu kanatti hamma mana arabaa ambaa jiru kana biyya ambaa jiru kana keessatti guduunfachuun si barbaachisa. Guduunfachuun boruuf si fayyada. Yoo har'a waa guduunfatte boruu galta jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya ambaa ta'anii galanii biyya ambaa ta'anii galan biyya keessa taa'uu hin danda'an. Maaliif harka isaanii waan jiran ta'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma ijoollee keenya biroon isinumti ana caalama fakkeenyaaf hordoftoonni yookiin ijoollee hiriyoota hedduu qabdan jechuudha. Warroota wajjin turtan garee keessatti wajjin turtan garee telegiraamaa garee waatsaappii garee ku'aa ijoollee hedduu yookiin akkasuma immoo garee barnoota amantaawota garaagaraa keessatti wajjin turtan ijoollee hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen hedduun kun sababa maaliitiin galanii wanni isaan badanii miidiyaa kanarraa wanni badaniif rakkoon isaanii waa harkaa dhabuudha. Waa harka gaafa qabaattee ati bar of fedhii keetti ofiin gara miidiyaatti dhufta jechuudha. Garuu hin battu jechuudha. Waa harka dhabuun keemmoo gonkumaa si balleessa jechuudha. Ijoollee meeqa kan nuti qaama beenu jechuudha. Nuu kan beeku ijoollee hedduudha jechuudha. Wanni akkanaa kun intala takkatu gisee tokko namittiin qabdee ofirraa galchite. Waa guduunfachuun boruuf akkasii fayyadamootu hin dagatiin. Gaafa namittiin qabdee ofirraa darbite jechuudha. Maaliif sababa garaagaraatiin ofumarraa bakka tasatti himtee tasuma galchite. Gaaf kana keessatti biyya keessa teessee mirjite jechuudha. Silaa otoo waa qabaatte otoo waa harka lafaa qabaatte nama qabee keessi darbe morma kana qabee keessi darbe. Har'uma galtee osoo hin jedhin maaltu sitti dhagama? Nama har'a qabee morma kana keessi darbe biyyatti si galche. Sanuu qaxxitaa Itoophiyaa odoo hin ta'initti karaa biraatirraan biyyoo keetii biyya lamaatiin na fakkaata. Karaa lamaanii galchite. Deemtee gaaf isinlee namitti hajamte hajaadha isitti hajamte feetuun ibsidha jechuudha. Deemtee isima sanatti deemtee immoo namitti hima akkas gootu isinitti deemte. Otoo ani ta'in du'a malee hin deemu. Sababni limaanni isin gaaf san qabdee ganna dabre borullee ganna daruu jirti waan ta'eef. Maaltu isii deebise mana sanatti mucaa kana immoo rakkootu isii deebise. Otoo waa qabaatte otoo harki isii kana keessa waa jiraatanii otoo namitti isinitti abadan hin deebi'u jechuudha. Ana taatee hin deebi'u warqeen fedha odoo naa kenname jechuudha. Maaliif nama tokko gaafsi kabaje ni kabaja. Gaafsi xiqqeesse immoo ni xiqqeessita. Malee isa kabajee isatti hin deebitu. Isiin illee mootuyyuu akkasuma
nama rakkatti nam bakka rakkoo isiitiif yaadaaf hundee biti ijoollee kiyyaa akka jettu itti bilbiltee jechuudha gashuu jettee hindee odoon isii ta'e hindee bu'u irraa fayyadamu odoon taane wanti isaan simarratti raawwatan bakka injiraanti akkasisin jechuu barbaade kan wanni asirratti dubbachuu barbaade waa'ee naafi fi kadir wanni kaafne fi guduunfadhaa harka keessanitti waa qabadhaa obboleen kiyyaa namni uumaa firri sin fayyadu firri abadan kun ebaluu kiyyaa abbaa faadha kee qofa fayyade abbaa faadha kee wajji isaanii danda'e ambiiroo taatu tarii irraa jijjiiruu dandeetta injiran ijoolleen biyya keessatti sirri lamaatii isaaniitiif mana jitaatirra mana qorqorroo godhaniif hin jiran jechuudha kanarraa hojii jirte hojii isaanii yoo dandeette sumuuni takka abbaa fi ittiin gargaare wallaahi naziin borusitu dhoqqeeseen borusitu mootu imimmaan adii dhiisee deemaa bo'uuf ta'a kuni maal inni ree walirraa argaa jira jechuudha jireenyi biyya keenyaa guyyaarraa dabalaa deema jireenyi biyya keenyaa guyyaarraa qaalaa deema jireenyi biyya keenyaa qaalaa deemu kana keessatti yoo atarra waan guduunfatin boru kasaara keessa akka seentu qabe kuni homaa inni mucaa wayiitu jira saba biyya biraati bakki hunduu tokkuma obboleenkee waggaa torbamoo maal biyya ambaa teessee waggaa torbaa teessee amma biyya kana dhuftee wal agarra idduma jidduma ramadaana kanatti bakka namoonni haasa'aniti namoonni haasa'a waa tokkoon qabu maatii kiyya gargaaraa ture ammallee takka jedhee waggaa hammanatti tolee taa'uu danda'a yoo haalli naa mijaatti kuni maal inni ree dadhabina guddaa agarsiisa bultii ijaarratee jirtu bultii san keessatti immoo ilmoo hin qabdu isin agarramu umriin keenya ni deema humni keenya ni dhuma gaafa galee harkaan qabaatiin borullee ofirra deebisaa ta'a jechuudha fakkeenyaaf amma Kadiir ilmoo dhiiratti fakkeenya biyya keessa jiraate waan fedhe dalagee ilmoo isaa guddifachuu danda'a garuu mootuyyuu yeroo hundumaa ta'a argatu san yoo kiraa manaatitti kan jijjiiru ta'e isinitti maaltu dhagama kana keessatti qaqqabdanii ilaaluu qabdan rakkootu nama deebisa malee jaalallaan biyya ormaa keessatti nama deebisu jechuudha. Tarii yookiin mucaan kun inni namoonni amma yeroo ammaa haalli miidiyaa guddatee onlaayiniidhaan uffata gurguru bakka nama amala qabeessa jechuudha Kadiir sanis gochuu danda'a kanaafis biyya kana seenuu danda'a haalli isaa mijate taanaan biyya bareedduudha wallaahi dalagachuu danda'a isillee akkasuma waraqaa garuu mootummaa namoonni biyyoota ambaa deemtan iqaamaa malee akka biyya tokko hin deemne jechuudha. Fakkeenyaaf Kuwait deemtee Suudii deemtee Dubaay deemtee Qaataar deemtee iqaamaa malee socho'uu danda'u maaliif iqaamaa bitatti firii taatee dalagetta biyya kanatti keessattuu iqaamaa qabaatee taanaan ijoollee shamarranii haala bareedan dalagatan jechuudha. Yoo dandeettan warroonni biyyaan baatee galtan biyya keessatti yoo dandeettan iqaamaadhaan socho'uu dandeettan. Isin jechuu barbaada asmaan mootuu warroonni biyyoota ormaa deemuu barbaada karaa obsaatiin yookiin Hamzaa karaa Hamzaatiin bilbiltanii dubbisuu dandeettu lakkoofsa isaanii odoo heeyyama qabaadhee maxxanseen ture garuu maxxansaa nama maxxansaa garuu mootuu namoonni sagalee kee dhageeffatan yuutuubii isaanii sarchi godhuudhaan dhayitanii karaa tiktookii isaaniitillee dhayitanii ijoollee kanarraa deemuu dandeettanii biyyootuma barbaadanii karaa seera qabeessaan deemuu dandeettanii waan isin fayyadu isin jechuu barbaada hordoftootaaf kabajamtoota kiyya viidiyoo keessanitti dheeressee jira viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa tura ramadaan mootuyyuu nagaan nurraa galuu nagaan gaggeessina inshaallah garuu mootuyyuu onni qulqulluudhanii jechuu barbaada asumaan mootuyyuu uummata Filistiiniif waa'ee godhaa fi uummata Filistiin rabbiin isaan bira haa jiraatu jechuu barbaada sagaleen ni dhageessisa kanaafiyyuu wanni isinitti dhaamadhu viidiyoo kana immoo koomantii akka barreessitan laayikii gootan abdii isinirraa qaba hordoftoota kabajamtoota kiyya baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja warroonni gaafii qabaattan warroonni qeeqa qabaattan warroonni arrabsa barbaadan immoo stop arrabamuu barbaadu jechuudha maaliif arraba nan du'a na arrabsumanna du'umatti wayya kanaaf nama tokko waan ta'eef namni immoo akka nan tuqne hin barbaadu isin jechuu barbaada assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh